Waajirri carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa aanaalee hundarratti leenjii hojii uumachuu irratti xiyyeeffatu dubartootaaf kennuu eegale. Kaayyoon leenjichaas hojii dhabeeyyiif hojii uumuu fi dubartoonni ogummaa fedhan irratti beekumsa gahaa argachuun hojjetanii bu'aa qabeessa akka ta'an yaadamee akka qophaa'e simame. Leenjitoonni leenjichaa reediyoon Adaamaa Biroodkaasting Sarviis argee dubbisees beekumsaa fi muuxannoo leenjicharraa argatanii fi kan kanaan duraa walitti fiduun hojii uummachuun jiruuf jireenya isaanii kan jijjiiran akkasumas immoo wal hubachiisuun kan hojjetan akka ta'e ibsan. Hubannaan dura qaburra immoo amma leenjii kanarraa hubannaa guddaan argadhe. Waa baay'ee na barsiise. Namni hin danda'u kan jedhamu hin danda'u kan jedhu sammuudha waan ta'eef namni tokko immoo nan danda'a jedhee hojjete akka milkaa'u sirriitti leenjii kanarraa hubadhee jira. Yoo biris dhabdan baankii sinqeetiin qindoofne min tokko taane waldaan deemnee gaafannee hojjennee guddannaa harka ol qabannee kaana tokko shanii hin danda'ama ka jedhuun barsiisee fidee dhufeetoo asitti barachaa irraa garuu kan mana teenya waan as dhufnee waan baay'ee baran. Har'aa hojii keenya akkamitti hiyyummaa keessa akka baanu cimnee funduratti cimnee nama akkamii akka ta'uu qabnu jiru keenya akkaataa akkamitti akka fooyyeffannu karoora baafannee jiru keenya funduraatiif akkamitti dhaabbannee akka hojjennu har'a leenjii kana fudhannee buruuf immoo nama akkamii akka taanu akka itti fufnu nu jajjabeessaa jiru jechuunis immoo leenjii kana leenjinee akkuma isaan nu jedhani qajeelfama barataa jirru kana dursa fundura keenya ilaalle waa baay'ee irraa baranne kanumaan itti fufnee waa akka hojjennu nu taasisaa jiru nu jajjabeessaa jiru. Dubartoonni akkamitti hojjetanii of jijjiiranii maatii isaanii jijjiiranii hawaasa isaanii akkamitti jijjiiruu akka danda'anii yeroo kanatti akkuma beekamu hojii tokko qofa hojjetanii jijjiiramuu hin danda'u. Kanaafuu hojii garaagaraa irratti hirmaannee of jijjiirree maatii keenyas jijjiirree hawaasa keenya jijjiiruudhaaf waltajjii kana irratti argamnee gurmoofnee hojjennee akkamitti of jijjiiruu dandeenya akkamitti hawaasa keenya jijjiiruu dandeenya. Waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaatti dursaan garee tajaajila ekstenshinii fi industirii obbo Faanosuu Nugusee leenjiin kennamaa jiru marsaa lammaffaaf aanaalee 19 irratti dubartootaaf kan kennamaa jiru akka ta'e ibsan. Leenjiin amma kennaa jirru leenjii marsaa lammaffaati. Leenjii dhaweessummaa yookaan enterpreneurshippii jedhama. Leenjiin kun marsaa lammaffaadhaaf kan kennamaa jiru marsaa tokkoffaa dargaggoota magaalaa kana keessa jiraniif kennaa turre har'as immoo marsaa lammaffaa dubartoota aanaa kana magaalaa kana keessa jiraniif kan kennaa jiru magaalaa kana keessatti aanota 19 irratti leenjiin kun kan kennamaa jiru karoorri isaatiis gara nama 300 aanaatiin waliigalasaa gara nama 5,700 leenjisuudhaaf karoorri keenya kan karoorfannee deemaa jirru. Kaayyoon leenjii intarpiriinarshippii namoonni ogummaa garaagaraa horachuun hojii hojjechuudhaan jiruuf jireenya ofii akkasumas kan biyyaaf bu'aa akka buusan yaadamee akka ta'e ibsan. Kaayyoon isaa inni guddaan sosochiiwwan akka naannoo keenyattis akkasumas naannoo keenya keessaa immoo akka magaalaa Adaamaatitti leenjii dhaweessummaa kana kennuunsaa hawaasni keenya bal'aansaa magaalaa keessatti ogummaa horachuudhaa qabu horatee ogummaa sanaan immoo gadi bu'ee hojii hojjetee of jijjiiree maatii isaatis jijjiiree biyya akka jijjiiruuf kaayyoo karoorfameedha. Kanaaf kana jiddu galeessa godhannee hojiiwwan babal'aadha kan hojjennu. Leenjii qofaa miti as keessatti kan kenninu hojiiwwan babal'aan leenjii kana maddii deeman jiru. Gara fuulduraatis daldaltoota dabalatee qotee bultoota fi konkolaachistoota akkasumas hawaasa hundaaf leenjichi kan kennamu ta'uu ibsan. Marsaawwan itti aanutti hawaasa bal'aa bira ga'uudhaaf kan karoorfamee hojjetamaa jiru. Keessumattuu daldaltoota bira, qonnaan bultoota adda duree ta'an bira akkasumas hojii dhabaawwan bal'aa akka magaalaatti qabnu bira ga'uudhaaf deemamaa jira. Karaa biraatiin konkolaachistoota biras kan birootis hojiiwwan kan biraa leenjifamtoota leenjii xumuranii hojiitti galuudhaaf deeman. Innis kan hammatu ta'ee waliigalasaa waan bara kanatti karoorfanne hunda bira geenyee leenjii qofa leenjisuu osoo hin ta'in leenjii saniin leenjiin sun jijjiirama maalii fidee jijjiiramni inni fiduudhaa danda'u maa inni kan jedhu kan keessumattuu leenjifamu keessatti bal'inaan intarpirenoorota horachuudha. Intarpirenoorota horannu sanaan immoo carraa hojii achi keessatti uumaa deemu bal'inaan carraawwan hojii achi keessatti uumaa carraa hojii bal'isaa hojii dhabaa keenya immoo xiqqeessaa adeemuudhaaf karoorfame waan ta'eef kanaaf
leenjii guyyaa har'aa jalqabne kanas karaa kanaan milkeessuudhaaf hojii karoorfamee itti deemamaa jiru.